Politika Ethiopia kana biyyi beeku kamallas beeku kana bandula beeku kalencho beeku anis beeka atis beektaban maalif wonnummaan achi jajjanii abjajaniiti argite keessa nama rukutuudhaafi haasaba bareedaadhaan gadi ba'uudhaan yoo itti qophoofne numne wal caale malee haasaan kanama hundayyuu wal qixa kiyyasi wacafan gara irratti darbitutti numa darbite rukutti himbobeessiti kana biyyi sakkasi kamallas sakkasi kamarara sakkasi kajawari sakkasi kadaudi sakkasi enyunu abba fidanga dammo abba fidanga irranutu mirga dubbachuudhaafi qaba waan hedduutti gadi baanee sa'aatii murtaa'eef daqiiqaa murtaa'eef dabarsinee deemna jechuun balunna gaafata huukeer atuun gaafatamne eenyu gaafatta muka sitti cabsee jennee bira dabarra nuti yoo warri kaanii argitee seeraan wal qabna jedhanii seeran jirreeni wal sodaachisu kanaaf miidiyaan kiyya sodaa tokko waan hin qabneef yeroo hundaa isin bohaarsaa isin bashannansiisaa keessallee kolfas isinii fidaati dhaamsa qabulleen achuma keessa xaqqi godha har'a mootummaan Itoophiyaa Abiy wallahi billahi eenyinni namicha dabuubii sana wayya eenyin family sin qabu eenyu dubbachuu barbaada dhaggeeffadhu gaasiin yoo moobaayilii sitti tola ta'e kanuma innaamsini dhaggeeffadhu laayiviin jira so Haile Maarami tumsa barcuma hedduu sin qabu kophaa jira takka abbaa saayetu natti ergaa jedha doorsisa dhageesse takka niitii mallastu kabala lafaa ka'ee nyaata irratti kabaltee dhangaaf tokko caw kaballa parlamaatti filame sanaafi gosa dubbatuuf waan hin qabneefi gadi fuutee kabalteedhan nyaata irratti abbaa eenyunni kaballa itti gadhiifte ilaal akka haa ta'u malee inni immoo gadi ba'ee dubbateera takka abbaa saayenna doorsisa takka eenyu wadduutu na doorsisa ani hojjaa dubbachu okay amma walumaa gala Abiyyi wama tokko harkaan qabu du'ee jira du'e hin ajaaye hin salphate yeroo argitee yeroodhuma haalli hammaate sana keessa namni paarlamaa gadhiisee bakka bu'ooti ummataa bahen jiru har'a bakka bu'oonni ummataa ka dabuubii ka walaytaa ba'an wassalaamu alaikum cufanii ba'aniiru bakka bu'oota ummataati bar eega mirgi keenya hin kabajamne asteenyee waan ummanni nutti hime nutti ergate akka keenyaa doomaa miti akka keenyaa bar horiin hin bitamne jar yoollee argitee dhiibbaan illee jiraate ummataan bakka bu'anii dhufani ummatu dirqamatti kenneeti dhaqaanuu dubbadhaa jennaan paarlamaarra ta'anii dubbatan keenya mootummaatu caasaa jijjiirratee dabballee ramadate dabballee kanatu harka ol baastee farramteetu magalti maalirratti akka farraman hin beekani
wanni kun itti nu gaafachiisaa hin beekani wanni kun waa yaada uummataa faalleessu tarii bor seenaadhaan itti gaafannaa tamnaa waan jedhu hin beekan amma jarri wanni arganii waanuma mangistii isa ammaatiif harka rukutan qofa har'umaam nyaachu qoya har'aam nyaattee nyaanni kun yoo guduunfaa darbee argite misaanati nyaatte argite galgalallee yoo tingatin irra deebite nyaatte xaanii addaa qaba ho'ee jennaan dhageesse midhaan immoo isan bilchaatin innati har'a qotte bor ijoolleen kee nyaatti baryooti biraa duutellee gombisaa keessa jira amma akkasitti dhala keenyaaf maal argite maal facaamne maal hammatu waan jedhu hin beekan tasuma jechuun haasaadhuma har'aa kana biyyiitu golge argaan jirani kan mallas kaleessaa akka golgaa ture hin beekanii kan mangistuu kaleessaa warri kaan akkatti salphatee wajjin biyyaa ba'ee kan siqaayii argee isumayyuu xiyyaaraan dhufanii fudhatan malee warri kaan argite siqaayii argee biyya ollaa keessatti itti taphatanii isa kaan immoo argite Tigreeni karaa danda'ameen bittee biyyatti galchitee ajjeefte isa kaan immoo mana hidhaa keessa akka galetti akka embaasii xaaliyaan ka gale jira fiigee baqateetuma weeraree bakka seenu dhabeeti embaasii biyya tokko kan biyya Itoophiyaa keessa jiru seentee jennaani gadi ba'uu dandeessu garuu akka nama tokkootti akka nama embaasii nama biyya xaaliyaanii jirutti jiraachuu dandeessa kan Ameerikaa seentus akkas garuu gadi ba'uu dandeessu gadi ba'uu kanatti dandeessu waggaa shafaa yookaan 10 fixxeeti waraqaan paasisii kennamee jennaan baata isa kana hunda argaan jiran jarri isa kana hunda argaan jiran siqaayii bor ilmee isaaniitti dhufu nyaata har'a damooza argite lafa gurguratanii nyaatan yookaan waanuma kanatu duraa mul'ata inni kunoo gaafa harkaa fudhame eenyu biratta ijoollee eenyu wajjin barata ijoollee eenyu wajjin barsiifata ijoollee isaa dhageesse isa kana yaadaan jirani kanaaf walumaa gala Oromoon bakka bu'oota hin qabu dabballee mootummaan ergate malee kan dabuubii ay nuti ummata bakka buunee dhumne eega gaaffiin kan keenya hin mirkanoomne baanerraa jedhe salphisuu jechuun akkana Abiyyi dhugaa Rabbiyaan kanaan duras akka argite mallas salphinaan biyyattii keessaa ka'u beeka hundi isaanii salphinaan galan hundi isaanii Haile Maariyamis salphinaan galan Abiyyitu sobeeti eenyumni Nagaasoo Gidaadaas salphinaan galan tokko kan kabajaa urratti du'eef garuu argitee nama sobachuuf nama hawwachuuf jecha Juneedi Saardoo salphinaan gale Hasan Hussein Hasani Ali salphinaan gale namni tokko namni kabajaadhaan biyyattii sana keessatti biyya bulchee dhageesse kijiba isaa ta'u ulfinaan jiraate jiru ulfinaan kanaaf walumaa gala Abiy Rabbiin na argisiisuuf taa'a argeen jiraan Abiyyi salphinaan gala Oromoo keessa salphina ammoo inni argu qofa utuun ta'in siichi ilmeessaa salphina argite golgattee Ameerikaadhumatti galte dhageesse kan biyyatti deebi'anii jechuun
family da wajjin jiraachuu hin qabne salphinaan akka jiraattu nan beeka. Akkuma intala mallas. Talli mallas amma jiraachuu danda'an jechuun jaraaf warra mootummaa sana wajjin ture biratti malee duuteetti du'aa deema. Namni obboleessa dhabe gaafa sana utuu argitee kanarratti argatee gixxim godhee ajjeesa. Abiyyi ijoolleessaa adiyyoo jiran dhugaa rabbiin isin hima. Rabbi hin arga. Salphina kanammoo hagana argisiisu rabbiin nan ajjeesu. Waadaan qaba rabbi biraa. Salphina inni har'a Oromoo keessatti kuffise. Yoo salphina kana inni sin dandamin ilaal ana gubaa nagata. Hin dandamuuf ta'a. Namnu waan hojjate inuma nyaataan. Midhaan facaase inuma hammata. Beekamaa. Waan tokko hammeenya narraa qabaatee anis irraa qabaadhee miti. Kaayyoo kiyyaaf kan isaatu ilaa zalaalam wal qolataa jiraata. Ilaa zalaalam. Kaayyoo isaatu Oromoo kana bakka duriitii dhabamsiisuu barbaada. Amaaraa wajjin. Amaarri Oromiyaa isa jedhu isa argitee mallas kaa'ellee hin barbaadan. Oromiyaa kililii Amaaraa kililii isa jedhu. Tasumayyuu jarri akka duriitti facaasu Oromoo Gujiini Booranni hin jiru. Sidaamoodhaan waamama. Jimma hin jiru akka jiru Jimma Aggaaroon hin jiru. Gembee maannaan Shanangibee hin jiru. Kafaadhaan waamama. Kafaa Kiflaa Garii. Beektaati takka Jimmaan dhageesse Jimmaa Kiflaa Garii waan jedhu dhageesse beektaa hin jiru. Kafaa Kiflaa Garii. Ilubbaa Boor qofan maqaa Oromootiin waamama. Inni kaani Goojjam Kiflaa Garii wambanaan hin jiru. Dhageesse hangar guttin hin jiru. Akka jiruun biyya Amaaraatiin waamama. Wallagga Kiflaa Garii jedhaniiti hasoosaa itti dabalanii gumus Wallagga qofa waamani jaallataniiti miti. Arsii Baalee qofa. Dhageesse Hararii Kiflaa Garii jedhan kan Harariitiin Harargee guutuu waaman. Dhageesse wannaanis hin jirtu Soomaaleenis hin jirtu. Garri Booranaanis garri garbii Gurraanis hin jirtu. Isaan makilili ammistii gootee mallas immoo jala kana walitti hiitee beekaa kan ijoollee Oromoos itti galchanii jijjigatti akka dhattee achitti walun kurtu godhaniiti wal jala kaa'ani wal afaan kaa'ani. Isa kanayyuu wayya. Abiyyi hunda haadha isaa dhabamsiisuudhaaf deema. An bakka kanarrattan isa morme malee waan tokko waanan irratti morme qabu. Waan tokko. Abbaa fi haati faamiliin keenya wal gaaniiti miti. Haaloo irraa qabaadhee haaloon irraa qabaateeti miti. Kaayyoodha jara keenya. Kaayyoo ummanni Oromoo jiraachuu danda'u waan ammanni bilginnaa fidee beemaarisiin biltiginnaa jedhee walitti dabalamna jedhe cafallaqu. Isa kana keessa Oromoon ni du'a. So ammagaa kana keessa Dabubiin cabsanii baaniiru. Diidan fakkeenya silaa naman qabdu hin abdatin oppidiyoo keessa nam. Eenyuun abdatin amma booda. Eenyuun namni tokkoon dhufee sitti dabalamuu inuma danda'a. Suni hukee. Garuu argitee akka paarlamaattis nama tokkoyyuu achiin qabnu. Kan Tigraay of to'atanii jiran. Of to'atanii jiran. Amaaraa wajjin nuti. Amaaraa wajjin hammeenya tokko hin qabnu. Nagaadha Oromoodhiif Amaarri. Boris nagaadha. Iftaanis nagaadha. Garuu Amaaraa mibbaalaw taqabbileenaati. Innaa qaallen.
የአማራ ፖለቲካ ደግሞ አንቀበልም። በቃ አለቀ። ምንም ወኒ ተቆንጅም የአማራ ፖለቲካ አንቀበልም። አማራ ህዝብ መሆኑን አውቀን ተቀብለናል። የአማራ ፖለቲካ ደግሞ አንቀበልም። ነማ ኦፊ ጅራቴ ነማ ቢራዳ በምሲሱ በርባዱ ሰምኒኩን ከናፍ ጅብኔ ዋንጀር ዱዱበታኒ ጎርሳን ኤኙኑ ይንፉዳኑኑት ኤኙኑ ሌንጮ ተይኮቱ ዳው ተይኮቱ ገላሳ ተይኮቱ ሁኬር ከማል ተይኮቱ ጀማል ተይኮቱ ኢብራሂም ተይኮቱ ጀዋር ተይኮቱ ሁኬር ኑቲ ዋኑ መጀሪ ጀላ ዱዱባን ጅረን ታሱማዩ ወሊንታኑ ኢላ ዘላለም ወሰላም አለይኩም ዱመት ሀገኑ መትገርገራምኔ እስኒ ሰች ጎራ ኑሰስ ጎሬ ዳበን ኦሮሚያን kan Oromoti Oromiyaa irratti haga abbaa biyyaa taanutti abbaan feetan jajiyaa ooltanii arrabsaa ooltanii faarsaa ooltanii achi dhaabbattanii taasumayyuu asirraan deebinu nama ajjeeftanii waraabessa nyaachimtanii kukkuttanii mana hidhaa keessatti rashantanii waaqqattanii kana hunda ni beekna. kun akkana marraga ubeenna duraan ubeenna bar gakanaa oltu gaatu amma sitti dabala wonni biraan jiru asirraanis ni injennu gaanuti bakka dhumati nurraa harka fudhaa isaan jirru isinin nagaan hin jiraattan wassalamu alaikum nagaatti